maal jaabee taa'anii faranjiin sa'a saddeet rafuun heelziidha jettee nu raffistee ofiisaa lamaa sadii raftee biileen irra taate tana booda rafnu nutis. Akkasii. Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya torbaanitti yeroo takka Forex Entertainment irraa isin dhiyaatu qophii keenya qophii keessummaati. Qophii keenya keessummaa torban kanaatiin dargaggoo tokkoo fi akkasuma shamarree takka keessattuu yeroo ammaa tana hawaasa kanaaf waan ajaa'ibaa takka karaa roga teekinooloojiitiin qabatanii dhufan qabanneetiin dhufnee jira. Isaan kun eenyu maal qabatanii dhufan laata? Namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti agartanii beektanii wanni isaan qaban kun maali waan jiru bal'inaan irraan tanaa kan isiniif dhiyeessinu taha hanga dhumaa sagantaa teenyatti nu waliin turtan waan hedduu akka barattan shakkii takka illee qabnu hanga dhumatti nu waliin turan ammoo afeeraa ta'e tan kabajaadha. Tole baga nagaan dhuftan. Baga nagaan. Jalqaba irratti maqaa keessan gaa ni beekanii namoota hin beekneef ammoo takka akka ka'umsa nu ta'u maqaa keessan. Ladies first. Maqaan kiyyaa Boontuu Saalee jedhama. Anis Abdulhakiim Abdullaan jedhama. Tole hedduu bareedaadha. Roga teekinooloojiitiin gaa waan ajaa'ibaa tokko qabatanii akka dhuftan sooshaal miidiyaa irratti deddeebiidhaan argaa jirra. Keessattuu waan fakkeenya dargaggootaa fi shamarraniif ta'u akkasuma namoota baqattummaarra jiraniif ammoo addatti fakkeenyummaa addaa tokko waan guddaa takka akka qabatanii dhuftanidha kan agarre kanuma sababeeffachuudhaan har'a isin afeerre ammallee irra deebi'ee galatooma natiin jaa jalqaba irratti ammoo gaaffii deebii keenya jalqabuun duratti isin lameen waliif maali? Kanallee atillee this first nama anumatti eegala. Tole ati dirraa himuu moo deemtan? Itti fufaa. Haadha manaatii fi abbaa manaati. Adda addatti kaanii beektanii dhaabbata teekinooloojii Yuusteek hundeessanii tajaajila garaagaraa kan ittiin kennaa jiranidha. Haadha manaatii fi abbaa manaatii isaan lameenii jalqaba gaafa sagantaa keenya jalqabnu waa'ee teekinooloojii kanatti akkamitti dhufuu dandeessan tokkoffaan inni biraa ammoo fedhinnaa eenyutu dura qabaachuu ture sababa haadha manaa taatee fi isaa wajjin waan kana jalqabde immoo sababa abbaa manaa taatee fi fedhinnaa ishii guusuudhaaf waan kanatti dhuftan immoo adduma addatti waan kana osoo qabdaniiti waliin dhuftan akkamitti jalqabde waan kana. Hedduu galatooma tokko paartii waan jechuu barbaadu Forex Entertainment carraa kana nu kennitaniitiin asitti of heeruu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Hojiin isin hanga hojjetaa jirtanillee waan baay'ee nu beeksisuu fi waan hordofaa turedha. Karaa biraatiin gara gaaffii keetti yeroo deebi'u nuti already wanti irraa baay'ee fagoon turre barnootuma garaagaraa hordofuu turre. Garuu dhumarra yeroo paazii kee argattu karaan tokko walitti si fidaa jechuudha. Erga gara teekinooloojii dhufne isiidha dursa akka gara piroogiraaming sooftiweer piroogiraamingii kan dhufte gaafa sana anis wantoota akka saayikooloojii waan akka liidarshiipii fi wantoota adda addaa keessan ture. Sana booda pilaana goonee yoo isin karaa kanaan sana baratte anis karaa kanaan kana barannee wanti sun walitti dhufee akka wal ijaaru jechuudha. Piroogiraamummaan jechuudha. Ka barnoota keenya karaa lamaaniin itti fufne haala saniin jechuudha. Okay, amma dhaabbanni gaa isin hundeessitanii irratti soso'aa jirtan kun Yuusteek waa'ee teekinooloojii wal qabata. Boontuun ammoo waan kanaan hanga giraajuweet godhuu mana barumsaatii fi wantoota garaagaraa yeroo itti maxxansitu agarra. Mee jalqaba akkam jalqabdee waan kana eessarraa kaateeti? Atiin keessame waa'ee kanaan nuti. Dhugaa dubbachuuf akkina itti jalqabe jidduu namni hedduu Kanaadaa deemaa ture tokko yaada ta'e. 2023. 22 jalqaba irratti. 21 macarrashaa 22 jalqaba akkas namni hedduun Kanaadaa deemuu ture. Yeroo sanitti nama asii nama nan beeku deemee ture. Akkamii Kanaadaa maal jennaan bakka biyyee achirra wayyaa kunoo asitti illee wanni nuti daleenu kanaan jira mitiire negatiiviidha wanni ani dhagee. San booda of gaafatuun eegalee hayi nuti asitti illee yoo
wannu madalini gabrumu madalini achitti illee maaliif gabrummaa dalagalamna maan baranne maa ofiin jijjiirre no akkasii miti asitti yoo dhufte daftee warra gargaaruu qabdaa daftee ganda kan kee jijjiiruu qabdaa maalii waan jiru jirame garuu namni tokko yoo dura baratee waggaa 2 3 4 barattee san booda jireenya kan kee guutuu wanni ta'uu galta. Wanni sun hedduu wanni na godhan dhugaa dubbachuudhaaf hedduu na rifachiise maaliif honkunoo supermarkeeta daleena jaa warra shamarranii nuti kaambii jirra jaa warri dhiiraa honoo foon cirra jaa akkamitti yaani wanni kun biyyaaf arabattis biyyaaf faranjittis akkamitti gabrummaan akkamii san booda waa'ee barumsaa kana duraanumaa waan nama kitaaba dubbisuu jaalatu waa'ee barumsaa irraa fagoon jiru. San booda osuma wanni ijoo bakka waa'ee jireenya mana madaamiitis ni beektanii isinillee hedduu duraanumaa hun jaaladhoon dirquma jireenyaati malee takka jaaladheen beeku. San booda osuma wanni ijoo waa'ee kanaa yaadu eegale maaliin jijjiiramuu danda'a namni sigalee waa'ee kanarratti osuma yaadu waa'ee piroograamingii dhageechaa obboleessa yeroo san yuunivarsiitii ture. Yeroo kana mana madaam jirta? Yeroo san mana madaamiin jira obboleessa yemmuu yuunivarsiitii ture biyyatti jecha. Opiniidhaan haasofna yeroo baay'ee akkana jaanii barkoonoo warri Kanaadaa deemellee maal jennaan waan akkana piroograamingii jaamuutu jiraati nama ijoollee taatee silkii nookiyaadhaan feesbuuka banuu turte maaliif iyyaallee malaawannaan jebeeta san booda deemee googilii piroograamingii maali waan joolaaluu eegale gizee ilaaluu bakka waan hedduu namatti tolu filmii irratti hunoo filmii Ameerikaa irra gizee ilaaluu kood gizee godhan duraan intarestii si keessa uumuu ni jiraami waan akkasitti garuu wanti hundi tahaa shakkii leesitti uuma san booda gizee ilaaluu waan kana yoo baratte eessallee jiraattu dalaguu dandeessa biyyi sin daangeessu digrii sin barbaachisu yuunivarsiitii seenuu sin barbaachisu Hong gizee ilaaluu okay kanaafuu waan kana baratu hin qabu laptooppii hin qabu hunoo waraqaa irratti keeboordii kaasee sana yoo hangamma gaaf waan tokko intarastii qabdu beektaa fedhii qabaannaan koomitmentii waan sanarratti gootu murteessaadha numa gootaallee gaafa sana wanta hangammaan daganneellee jechuudha amma sadarkaa amarra jirullee dagannee gaafa sana wanti waraqaa guddaa kaasee an suura kaasee na argitee turte bakka mana hojii siirraa jechuudha. Keeboordii tan achirratti barreessitee maaliifuu waa'ee keeboordii akkamii akka tuqanuun beektu siin san dura. So keeboordii kan takka takkaan amma indoo software programming keessa seenuu dhiisi jalqabu kompiitarumaayyuu kamtu koppii fi paste ilaayyuu achirraa baratte. Control plus achirratti takka takkaan draw gootee YouTube irraa ilaalaa. ABCD itti barreessitee waan anjira jiru hunda sanirraa kun kana itti baratu eegalte. Angaafa sana akka isiin wanta kanarraa duubuun deebine gaafa sana kan ittiin amane jechuudha. San boodas ka sirriitti waan hundaanuu jira dhaabbachuu eegalee. So koomitmentii isii sana fakkaataa bakka kompiitaran beeku maaliif naayinziitti biyya beeyan. Naayinzii ammoo biyyatti ni beektan yaa namni naayinzii irratti aslan IT khajal qabdu manni barumsaa keenya immoo haaraa ture yeroo sanitti kompiitaran qabu tiyooriidha IT'n keenya kompiitara dhugaa dubbachuuf san bin IT'n biyya keenya kompiitarri aluma jiraatu malee barangisuun dhaabde aluma barata malee kompiitarri aluma tattaayoo mana barumsa gurguddaa takka magaalaa gurguddaa ta'e yookaan mana barumsa dhuunfaa ta'e malee kan jiru waliin ga'u hangasuun daqiiqaadhaan ta'e kananii waa hangasuun dhaabte saniifuu bakka kompiitarri maali hono diyaariin kiyyaa gammaanii jira takka takkaan jecha waatis kompiitara kajawurraa kiiboordiirraa osoo kompiitaran bitatiin takka takkaan YouTube irraa laalee barreessee gaafan kompiitara bitadhu noomoo kompiitara kana dura beeku. Akkasitti achi gizeen boomanatti illee galee karatti kootu hin jeen. Kompiitara bitu? Kompiitara bitadhee san booda Honi tokko yeroo san eegale biyya Keeniyaa tokko ALX software programming for use jaanini wanni biyya Keeniyaa tokko eegalanii scholarship baasan gizee waan takka barbaadde wanni hundinuu si dhufti wanni waan san fakkaattu amma intarneeta kanarratti yoo agartee jiraatte law of attraction na dhufee apply godhe waan san apply godhe ni fattanamtaa 80 ol fiduu qabda ni fattanamtaa ingilizeenyaa ni fattanamtaa waa'ee kompiitaraa ni fattanamtaa an already akka nama kompiitara beekutti of yaadee bakka amma san booda fattanamee waan sanniin dabree na fudhatan
wani sun amma kuma $4 kuma $4 ni baradda scholarship na khenani scholarship su waga lama fi cinatura nin sene يعني أفريقيا تون هدو جرا كينيا نيجيريا إثيوبيا أنا ما هدو جرا إذا قالوا بقى أنا ما بيم بين سنين وأنت كرام بيخوان already لك software engineering وني جامو نما دران تكونيك أبو في بيزي كمبيوتر يا ورق أبو في أن يموا مخاناتهم بيخو جلا ومال كيسة ترى بقى أنا قالوا دي أفرادي سي عائلة ديوان خنا خيسا نو يا أتشي خيساقا سون نتي الفاتي مالي في رجل قباكي واني سون هود واني سان هاسا وانا أما ساعة ما خاني رجل أدفانس وان تيجا واني خيسا سوفتير خيسا تسيني واي سوفتيري فاندامنتالي سوفتيري مالي سوفتير ديزايني برينسيبل مال بكا خنا خنا جل قبا بروتو قبدامي ريوان سنبرا بهولاف سنبودا سان خيسان به of duuba deebi'ee yaaluu eegale takka takka maali wanni kun eessaan eegaluu qaba hajoo riisarchii seeraan irratti dalage akkasitti duuba deebi'ee HTML jira jalqaba irratti baradhe baratu achuma no YouTube irratti jalqaba eegale sanuma dhiisee barbaqaa sunatti ulfaate dhiisee sanbooda sun YouTube irratti jalqabee garuu YouTube maali tartiibaan hin argattu waan akka ati beektu barbaadan qofa malee qasii kana guutuu siin kennan suni siin taane sanbooda nama wani online an barbaade biyya hindiirra edukwa international e-learning khajantu jira achirratti software development koorsii guutuu jecha achirratti maallaqaan kafalee sanbooda barachuu eegale jira jalqabdee gaafatan Abdullahi maal gurgurtee أنا actually قاف سنة كم سنجري كان درا قاف جلكاو بيه كان اللي دفو أجا أمريكان يونيفرسيتي كاسة اللي كورس اللي توك فريتشان تري دوفا ما نجت شولا أجا كملا ما في كل سجل كاسيتي كان كاسة تري جلدو دهنا قاف باندامي كتني ديسني وانتيني كاسة تري قوتوني لما تكنولوجيا تنسى لما توما أكرف سيكاسنا سايكولوجي في أنتو تادا تكون أردو فترة هوجيناني humanitarian organization يولين هوجرتشو يقولي سوون مثلا يقول كواتو أنا قافة سنة سما سبورتو قدوم عليه بايس وانتي تنكنيني قارو أك قرانا دفوني ميكا وياتك so isiman support bacha turre yang randinyetti kan hojimaki yafi bornotu ma dumfa malifu still gafa sana gafa sibani wan kana ratti dalaga kajedu samuki kesa turre plan kesa so homa sana ratti kan baratan turre garu demsi sinjurtu نتيسي وانتي قافة سنة وانا ما قلتي قافة سنة يعني فيلدي مبران كيسان توري اوكي اجمانا سي لما تكنولوجي وخاو برمس تكنولوجي خنا بوندو تدرج لك بيتو اكثتي قافة اجرات امورتو وان كانت اتي وانتي بوا تكو وانتي تكو غرسيسو يغلان نتالي حركسو يغل يا غير عرفتني التياسا وانا كان هذا اللي يجي سكرين شات غديتني تيرغا لا خنا جي غدانا كان يا راسي بالكيس بيتا انا ما قاف كيسينو ما وان ارسيني نغوني مالي غير وانتي سيوني دو سنه سيبل كيس خلاص تسوني سو غافا جلكبو already like home away ko inatite so one technically raha jechot sa akasinter ya itu beredra samboda mo wan kana ga sadarkat nanti di ma duftani khata tu challenge bi khana jurun undi khanyne beena jirenya dul fata khana berandai magabdani khana unda khata dabartani namni barum sa ifi sadarkat nanti ama khata tu woni edu to kawai khatan rana namunti godo itu dingkit ifadu namne biya baka kana kata jiru unta wal mana gara biya kana kata nuti jirenya terfiya kawan jiratu jiru umri khanya tilaka ne or gafa demne jirenya khabra kata tuang kana unta milkesu fadi kabnu to koti yaro itu tenya wan kira mana firra kafalu fi nyane itim baka kana dabaru kofa hojanne tuma jirenya khanya future ada tangga sundo hojju himullatu وان قرأت فكيني نموذج دور في اللي تو وان دنتي ثاني مي أكملتي عوض خذ جرتان كان را أدت هاتني
barumsa namni hedduun hin baratu biyya kanatti maaltu isin kakaatee barumsa wanti jechuu kana jechuun kiyyaa maaltu ka'umsa isinii ta'e barumsuma kanaafu amma gaafii kiyya sirriitti fuudhuudha namoonni biyya kana keessa waliin jirru partantiin guddaan wanti goone ilaalle partantii 99 barumsa wal quban qabnu nama daa'ima qabu faatu daa'ima isaa mana barumsaa erga malee ilma hin baratu namni biyya kanatti waan kana isin akkam jijjiiruu dandeessan namoonni akka waan kanarraa barumsa fudhatan waan hin barbaadu. Actually yaada gaafii baay'ee bareedaadha. Galatoome. Nuti jalqaba wanti hundinuu ilaalcharraa qaba. Ilaalchi kee yeroo hundaayyuu murteessaadha wanta tokko achiif gochuudhaaf. Jalqaba yoo keessa sammuun kee kun yaadatiin waan tokkoof hin bilchaatiin nin baradha jettee fi ol kaateetuma hin barattu. So jalqabbiin hundee waan hundaa ani boontus nin beeka. Osoo asii waan kana keessan seeneen illee sirriitti wal beekna jechaanaaf siinis. Maaliif ilaalcharraa kaasin jedhe jalqaba ilmi namaa self development irratti dalaguu qaba. An har'a nama tokko ol ka'iitii barumsa akkanaa baradhu hin jedhu tariitii yoo rabbii laafisee barachuu danda'a beektaa. Garuu sammuu ofii bilcheessuu qaba ilmi namaa. Maaliin sammuu ofii bilcheessita? Self development irratti yoo daleete yoo kitaabilee adda addaa dubbiste perspektiivii kee ilaalcha kee baay'ee jijjiira. Wanta hundaayyuu akka dandeessu akka wanta hunda yaaddi hunda akka achiif gochuu dandeettu tokkoffaa keessi keenya amana. So sammuu keenya irratti hojjannee nuti san dura isiinis hedduu kitaabota hedduu dubbistiin even anayyuu kitaabota hedduu isiin affeertu irraa baay'ee na fayyada jira. Anis akkasuma kitaabilee hedduu dubbisaa. So wanti suni ani bu'uura wanti keenyaa akka ta'eyyuu bu'uuruma success yookiin immoo bu'uuruma milkii keenyaa akka ta'eyyuu kitaabolee dubbisuun suni nuti namoota maajoriitii irraa kan adda nu godhe isa jedheetii yaada. Maaliif hundeedha wanti tokko hundeen isaa baay'ee murteessaadha wanti jedhu. So nuti jalqaba sammuun nu bilchaate wanti sammuun nu bilcheessu immoo kitaabilee dubbisuu poodkaastilee adda addaa dubbisuu ilaaluu poodkaastilee baay'ee wanti namaa kennan jechuudha waa'ee trading irratti ta'uu danda'a waa'ee self development ta'uu danda'a motivation ta'uu danda'a. So wantoota kunniin kaka'umsi ofirratti self development ofirratti dalaguun kun hundi akka sammuu keenya ilaalcha keenya jijjiiruu nu godhe. Wanti sunoo gram drives godha akkuma reefu waan tokko kaaftee turte law after attraction kiyyatte yaa kitaaba kana irratti illee barreeffamanii jira. Wanti wahii wal harkisa yeroo hundaayyuu wal harkisa. Keessattuu anaafisii waan kana waan qabatamaan wanti jennu wanti qabatamaan argini. So karuma ati yaaddu sanitti wanti wahii si dhufaa deema jechuudha. Wanti ati har'a yaaddu boriif baay'ee murteessaadha. Karaa daarekshinii boriitti si ofuutte jechuudha. So sunsinii waan jiruuf nuti ilaalchuma keenya irratti hojjannee sammuu keenya bilcheessinee samboodha waan tokko jalqabu teeknikaalii jalqabuun salphaadha. Akkuma dura siin jedhe sana gaafa gara teekinooloojii seenee waan kana teeknikaalii jalqabu keessattuu diijitaal maarkeetingii gabaradhee booda gara AI irratti wanti godhe amma waa'ee AI irraa homa takka teeknikaalii irratti qofata xiqqoo chaalenjii su godhu malee waa'ee wanta tokko gaafa sirriitti beekte wanta sana sammuu kee keessa gaafa bilchaate wanta tokko dalaguun baay'ee salphaadha. So waan tokko irratti sammuu keenya irratti uf bilcheessinee sammuu keenya irratti dalaguun ilaalchi keenya guutuu jijjiira. Milkiin waan tokko innaalee oo masanii malee mistirri biraa. Mindset roonni. Hedduu bareedara. Boontoon gaafni ati kolleejii biyya Hindii san onlaayinii barattu sanarraa wanti kan kee geessite or giraajuweet goote bara meeqa ture? Haxumurte jechuudha. Haxumure moo 23. I think kan jalqabaati. Sorry 24 yaa. Koortee jalqaba waa'ee teekinooloojii fudhatte keessaa kan jalqabaati. Yaa guutumatti barkoon. Kun guutuudha jechuudha. Bara meeqa jette? 24. 24. Yaa 24 Augustii keessa moo Juulaay keessa. Yaa almost May dur. Okay, dubare dara amma gaafa san xumurtu booda gaafa nuti argaa turre san giraajii takka goote waan kana wanti goote. So san booda wanni suni haati maalin ka graduate goote waan? Software development. Development okay. Waan san eega xumurte booda waan hundeef keessatti qabata waan kun. Yeah, wanni mostly wanni ani specialize irra godheeroo sanitti maal ture web development code dhaan jechuudha. Yani HTML jira, CSS, JavaScript jira, React jira, Node.js ya full stack san irratti yeroo sanitti fixee
garuu barumsa hin dhaabbanne egaa astii lammallee baratuma jirra nuti jechuudha. Ati hoo maali baratte akkuma isheetti web development jedhamoo? Ani web designing baradhe. Web designing jechuun immoo qaama digital marketing keessaa isa tokko. Digital marketing fi business irratti master course fudhadhe lamaan wal irratti jechuudha. Akkasuma garuu kan baay'inaan shifti godheetiin wanti irra jijjiirsan amma akka kaampaanii keenya keessatti qaama hojii tokko tajaajila itti kennamudha. Garuu mostly wanti entertain godhuu fi keessa kiyyaatti qubsu artificial intelligence. Okay, Roma waan addunyaa kana. Artificial intelligence egaa fundamental isaa egaa fudhadhee booda amma yeroo muraasaan booda wanta geessuuf deemu AI engineering guutuu isaa jechuudha. Keessattuu generative AI amma jiru irratti specialize kan godhu akkuma akka ChatGPT fa'aa hojjechuu jechuudha. Gaafa kana keessanii almost karaa irratti qommatu nu hafa. So wantoota akkasii applicationoota AI dhaan hojjetaman kana guutuu akka hojjechuu dandeenyuti irratti dalagaa jirra. Barumsi daawwatu kana illee hedduu bareedaadha. Gara biraatiin qaama wanni isin guddoon harkaa qabdan waan hawaasa illee ittiin tajaajilaa jirtan moora kana caalallee guddiftanii akka dhaabbatatti ijaartanii jirtanii yuunisteek dhaabbata jedhamu dhaabbata teknooloojii tuulsiif keessaa waan hedduu qabu dhaabbatanii ta'an maqaa itti socho'aa jirtanii dhaabbatichi maal fa'aadha tajaajila kanaa maaliif jalatti hammata? Dhaabbanni yuunisteek wanni inni jalatti hammatu jeneraalii waa'ee sooftiweerii irratti software development irratti jecha website ni hojjenna, application ni hojjenna, management system adda addaa ni hojjenna, digital marketing service ni kennina, ads adda addaa jechuun warroota ads barbaaduuf warroota beeksisa barbaadaniif ni hojjenna. Akkasumas AI irratti isaan ni jirani. AI dhaan akkamitti namni biizinasa ofiidhaan godhachuu danda'a kajoo jecha gorsa adda addaa, gorsa biizinasa adda addaa sanis ni kennina. Tiimiis ni qabna biyya irraayis asirraayis biyya Ameerikaa irraayis jeneraalii tiimii qaba. San irratti hundaa'ee ammatti hojjetaa jiru jecha. Dabalataan immoo haala gabaabaadhaan fakkeenyaaf siif jechuudha. Fakkeenyaaf Birraa Jamaal weebsaayitii barbaadaa jiru yookiin appilikeeshinii barbaada. Gaafa ati jalqaba nu qunnamtu arkitektii isaa irraa eegalee yaada biizinasii keetii erga hubannee booda akkaataa si ta'utti online presence akka qabaatu tarii lookaalii yookaan wanti qabaatu ta'ee hojii yookaan qabaatu ta'ee isa sana gara online fidachuudhaaf yookiin immoo daldala kee gara online fidachuudhaaf website yookiin application tokko siif hojjenna. So website gaafa application keessi hojjennu sana xumura iddoo kee xumureetiin si waliin hojjenna jechuudha. Xumurarra jalqabna nuti. Eega dizaayinii isaa guutuu hanga biizinasaan bootti eegasiif lafa keenya jechuudha. So website design si goona. And then website eega design si goone booda gara development itti deemna. Eega development si goone booda website kee birraa jenneetumaan website kee qofa siif hin kenninu. Website kee eegasitti kennine booda akkam akka gochuu qabdu tariitii digital marketing service dhaabbata biraarraa barbaachisa. Maaliif gabaa kee kana daldala kee kana gara gabaa dijitaalaatiin karaa onlaayinaatiin waan ta'eef kaayyoon kee karaa onlaayinaatiin akkamitti akka gurguratu namoota miliyoonota birallee akka daldalli kee sun gahu numatu haandarsiif godha yookiin immoo numatu irratti siif hojjetaa jechuudha. So gabaa digital marketing illee siif kennina jira jechuudha. Biizinasa keessan immootu onlaayinaan namoota miliyoonota qofa bira si geessu osoo hin taane immootu ammas biizinasa istiraatiijii adda addaa konsaltii si barbaachisa. Akkam akka hojjetu fakkeenyaaf short term plan jira, long term plan jira. So biizinasa kee kana yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti akkamitti walirraa fufiinsan kilaayintiin dhufeetiin akka hin deemne kilaayintiin dhufees akka si biratti hafu ammallee kilaayintiin biraas dabalataan akka dhufeetiin gammachuudhaan si waliin turu biizinasa istiraatiijii adda addaa si barbaachisa jechuudha. Keessattuu gabaa yeroo ammaa kanatti gabaa dijitaalaa kana irratti zamana wanti hundinuu artificial intelligenceedhaan automationiidhaan bakka bu'aa jira. So automationiidhaan gaafa bakka bu'u ati traditionally digital marketing yoo taate yookiin immoo digital marketing keessayyuu jiraatte
yoo automation hin qaban yoo AI driven business solution adda addaa yoo kan qaban ta'e ati manually dha jechuudha still digitally taate traditional taate jechuudha yoo so yeroo sigat so AI fayyadamuudhaan businessota kee yeroo gabaabaattis yeroo dheeraattis akkamitti akka run gootu akkamitti akka itti fufsiistu akkamitti akka daran guddatu sallee gorsa dandaasii kenninaa jechuudha. Gorsan gootan akka. So yeroo jalqaba hanga dhumaatti si waliin turaa. Hedduu bareedaadha. Yeroo ammaa gaa addunyaan kun daldala isaanii gara miidiyaa fidaniitti jiranii gara maarkeetingii kana gara dijitaalessuutti ceetee jirti. Amma immoo nu bira waan tokkotu jira. Gana ammallee dijitaala miti wanti keenya irra guddaan amma immoo dhaabbanni akka hundeessitanii kuni daldala keenya keessattuu kan nama Oromoodha gara dijitaalaa fiduudha. Yeroo amma kana booda dijitaalli lookaalaa kan lafarraa kuni daldalli lafarraa kuni hanga hunduu waan faayidaa qabu fakkaatu kana booda namni maamila isaa argachuudhaaf dijitaalessuu qaba. Sarviisa isaatii fi akkasuma piroodaaktii isaa gara dijitaalessuutti ce'aatii jirti addunyaan. Waan kana irratti isin ammoo hedduu hojjetan. Ammoo namni keenya hanga ammallee awarenessii guddaan qabu waa'ee kanarratti fakkeenyaaf waa'ee beeksisa hojjechiifatu waa'ee weebsaayitii irratti wanti isaa piroodaaktii isaatii fi akkasuma sarviisa isaa gamana fiduudhaa dijitaalessuu kanarratti hanqinaatu jira. Waan kana hojjechuu qofa osoo hin taane awarenessii hawaasaa kan duratti wanni isin hojjetanii jira. Actually gaaffii baay'ee important ta'e malee gaaffii baay'ee bareeda. Jalqabumaayyuu akka nama keenyaatti yoo ilaalte nuti waan kana keessanii tariitii namoonni muraasni illee biyya irraas ta'uu danda'a namoonni biyya kanaallee biyya biraallee jiraachuu danda'a namoota parsantii xiqqaatu waa'ee teekinooloojii keessattuu akka hawaasa Oromootti gaafa jechuudha. Wanti maayyuu hin qabnu kan biraa dhiisi. Faamilii keessaa yoo nama waa'ee wanti weebsaayitii kuni maalii jedhaniitiin na gaafatantu jira jechuun gaaffii hin eeyne tokko jechuudha. Maaliif nuti gaafa waan tokko keessa seennu namoonni biroos waan beekan goonetti ni hin qabnu nutti fakkaata. Homo weebsaayitii jechuun wanta irra gadi xiqqaati jechuun amma keessattuu barnoonni wantoonni keessa jirtu waa'ee .net jedhamu tokko jira software engineeringidha. Gaafa waan kanaa wal bira qabdu wantoonni suunii wanti hojjetamu yoo ilaalte weebsaayitiin baay'ee wanta irra xiqqaatu. So weebsaayitii makanaayyuu waa'ee weebsaayitii kanaayyuu hubannoo hin qabu namni keenya weebsaayitii maal ta'e yookaan fidaniitiin daldala isaanii karaa onlaayinaatiin karaa na baafataniitiin yookiin immoo karaa sooshaal miidiyaatiin beeksisataniitiin gara naan deelivarii namaa geessu maal waan biyya kana keessa jiru ni beekti. So san ganaa jirra. So wanti nuti kaayyoon kenna guddaan amma wanti jalqaba irra deemaa ni jiru uummataaf awareness kennuudha. Awareness cimaa barbaachisa uummata keenya waa'ee dijitaalaa kanayyuu maal akka ta'e daldalli onlaayinaa maal akka ta'e daldala onlaayinaa gaafa jennu namni homaa akka biitkooyinii fi maal akka sadarfee sammuu isaa keessa dhufu karaa qaxxaamuraan wanta adda addaa noo sanii miti gabam maarkeetuma lafarratti qabdu sana gara onlaayinaa fiddee nama naannoo keetiitiin nama naannoo 100 jiru irratti gurguratu irraa gara nama naannoo 1000 jirutti bakka isaan jiranitti geessuuf jechuudha. Onlaayinaan sirraa order godhatanii jechuudha. So kanaayyuu karaa salphaa ta'eetiin uummata kanaaf awareness kennuudhaaf hubannoo kennuudhaaf akka dhaabbataattis akka dhuunfaatitti immoo amma akka dhuunfaatitti immoo silika irratti hojjetaa turre anis boontoonis waan kana irratti dhuunfaadhaan hanga dandeenyetti information uummata keenyaa kennuu irratti hojjetaa turre akka dhaabbataatti mootu kana daranis karaa miidiyaatiin illee walitti deebineetiin sirriitti uummata kanaaf hubannoo kennuu irratti hojjetaa jirra jechuudha. Hedduu gaariidha. Kanuma wal qabsiifnee boontu waa'ee awarenessii kanarratti fakkeenyaaf waa beeksifatu karaa dijitaalaatiin dhiite even karuma nama waa beeksisuu fi amma sabuma Itoophiyaa keessa jiran keessaa amma saba akka uummata Habashaa kan fudhanne akkaataan isaan itti hojjetaa jiranii fi biyyuma keessatti akkaataan uummanni keenya itti hojjetaa jiran tokko garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko sooshaal miidiyaa irratti nama dhiibbaa geessisu ta'e wanta itti fayyadamee piroodaaktii namaa sarviisa namaa beeksisuu irratti daldalaatanii fi nama gartee maamila nama sanarraa waa bitatu wal quunnamsiisuu gidduu kanatti daldala ta'eeti hojjechaa jira namni dhuunfatu. Gara biraatiin ammoo teekinooloojiin jidduu seenee namoota kana yeroo itti wal quunnamsiisuu gara waan kanarratti mi'aati yoo akka hubannoo daawwattoonni keenya argataniif
waan garaatti maaltu hojjetamuu qaba jettee yaadda? Wallahi waan gaaffii bareedduudha. Maaliif isin jedhee beektaa waan yaadachiistee amma gaaffiin teetun yeroo baradhu sanii barbaaduun ture. Maaliif waan kana seeraan hubachuun qaba ture jalqaba. Afaan kiyyaa nama naa himuun barbaada ture. Sigalee YouTube kana bakki na searching godhin hin jiru. Uummanni Habashaa ni jira dhugaadha. Namni gaafsaan ani ilaalaa ture honoo isatti guyyarraan hin himaan ni beeka. Ijoolleen gisee sanuu jalqabdee amma eessa akka jirtu yoo soo agarte si ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf. Isaantu jira malee keenya hin jiru. Even namni takka lamaffaa gadhiisee sadaffaa afaan Amaariffaatiin gadhiise namnummaan keenya wajjin nama akkasiifaatu jira maaliif ilaalu waan namni yoo ilaali namoo duuba namni maal godhuu sa'a ofirraa guba. Saniifuu wanni sun maal na godhanuu bakka hedduu barbaada poodkaastiin osoo jiraate amma ni jira warra developperaa qofaa jira waan si ajaa'ibarra waa'ima developperoota qofa fidee waa'ima kana qofa irratti haasa'an ka biizinasaatu jira ka awarenessiitu jira ka self developmentiitu jira yoo argite akka akkidatti nama miidiyaatti ni beekta. Gen hin jiru keenya. Barbaadee giseen dhabu bakka anis ammaaraatiin qabu karaa gamas deemee achirraa waan baratu qabu baradhuudha jecha. I wish sila jiraate. Amma even barumsi amma dhiyoota na mootummaan Itoophiyaa gadhiise sunu mootummaa Dubaay walii galee 5 million Ethiopian coders initiativein sunu jecha hedduu waan guddaa jireenya namaa jijjiiru. Sila yeroo sanuu jiraate amma barumsi honosoo deemtee ilaalte maallaqa guddaadha. Garuu akka uummanni baratuuf waan kana gamana dhufuu qaba maaliif addunyaan eessa jirti nuti eessa jirra. Hedduu fagoo jirti amma ati millions of dollar mana taa'ee dalagaa uummanni batalee erga koronaan dhufee booda koronaan dhufee deemnaan bar namni hojii deemuu dhiisee manumarraa taa'ee hojjetu jira maallaqa hojjetu jira. Saniifuu nuti ammoo kana keessaa eessa jirra gaaffii guddaadha. Injirru jechuun bakka kanatti kanaafuu nuti gama kana dhufuudhaaf maal godhuu qabna waan adda addaa hordofuu qabna keessattuu dargaggoonni keenya 5 million si kana natsaadhaa itti fayyadamuu qabaati galee waan hedduu barumsa babbareedaa jira amma achirratti osoo gaafsanuu jiraatee waan tokko garuu gaafsan hin jiru ture gaafa nan baradhu jecha amma dhiyootan akka gadhiifame wanni kun amma kana dura the same thing mootummaan biyya Hindii gadhiisee ture baay'ee waggaa meeqa dura jecha 5 million Indians initiative jaani hindoonni amma akkatti addunyaa kana guutuu fudhatti gaafsan warra eegale amma bakka feete yoo deemte amma development irratti warri agartu Pakistaan yookaan Hindiidha Ameerikaa jee Duubaay jee bakka barbaade irratti jecha gaafsan itti fayyadaman of jijjiiranii biyya jijjiiran nuti yoo waan kanatti dhufne yoo waan kana baranne biyyi siin daangeessu eessa jirta as teessee dalaguu dandeessa Itoophiyaa teessee dalaguu dandeessa Boroodee teessee dalaguu dandeessa waan kana dhugaa dubbachuuf sigalee intarneetiin jiraannaan jecha ati Boroodee keessa taa'ee namni doolaaraan dalaguu jechuudha. Yeah, inni kaasee suni 5 million Ethiopian coders ka jedhu. Wallahi. Waan haalan carraa guddaa hin argamne. Nama ammoo beeyneef waanuma wanti tokko itti fakkaata. No, doolaara 500 gadi miti koorsiin tokkicha jechuudha. Kana sponsora godheetiin xiqqoo clearly tariitii wanti kun carraan kun namaaf ta'uu danda'a waan ta'eef carraa mootummaan Dubaay mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan akka 5 million Ethiopian coders initiative jedhaniitiin kophaatti miliyoonota 5 namoota Itoophiyaa miliyoonota 5 carraa web developmentii magaalatti web development android development artificial intelligence fundamental kan biraas ni jiran fakkaata gara bahuuf hin deema hanga 2027tti 2024 darbeerra hanga 2027tti carraan achirraa email kee qofa register gootee barachuu carraan achirraa certificate illee siif kennamu jira jechuudha kana keessattuu uummanni keenya namoota yeroo baay'ee kun namoonni dhaamuuf keessaa tokko namoonni jira carraan achirra baradhu waan qunnamsiif haimu as dhiyeenya kan wanti sun Udacity yani akkuma Coursera kana wanti beekamaadha addunyaa kanarratti Udacitytu warra Udacitytu barsiisa so warra Udacity barsiisu kana carraa kana mena miliyoona 5 akka ummati keenya baratu eessarraallee akka baratu kan kenname jechuudha mootummaa Dubaay sponsor irraa ta'uudhaan so dhiyeenya kana xiqqoo turee jira AI programming tokko koorsii tokko jira argee hedduu namoonni achirra barsiisan namoota NASA keessa hojjetan doktoroota saayintistoota hedduu walitti qindeessanii dalagu tokko jira so wanta sana ni baradha jedheetiin yeroo laalu $1,000
I can't pay for that. San afford gochuu hin danda'ani. Kanaaf tariitii wantummaa nama kifiyyaa malee gad dhiifame suniinu $567 kana gadi miti. Kana immoo $100 takkaayyuu kafalleetiin barachuun akka uummata keenyaatti immoo ulfaatu. Kanaaf carraa sana akka fayyadaman asumaan carrama kana fayyadameetiin. Baay'ee namni gariin maal jaabee taayoo namni miiliyoonni 5 barate nuti carraa'uun argannu gaafa akkasiin jiru jira. Yaa akkas miiliyoonni 5 yoo barate. Carraan argannu jira. Ati Itoophiyaa irratti maaloo kaalee yaaddaree jalqabu. Addunyaan asteettee Upwork Fiverr maal irra. Certificate international. Yeah, sigale certificate tajirratti argatu international. Developeronni biyya jiran akka jiru. Yeah. Keessattuu karaa nama keenyaa osoo hin taane jechuudha. Namni keenya illee jira. Garuu parsantii 35 ol warri Itoophiyaa jiru. Developeronni jiran yoo waan tokko na hojjedhe baay'ee yoo sin dagaan maaliif beektaa warra Ameerikaa waliin dalagan biyya ta'anii. Nama tokko kan dhiyeenya ilaalle sana kontraata baatii 8 dhumatu $20,000 Itoophiyaa ta'e $20,000 kontraata fudhateetiin darbe. Kuni wanta jecha maal osoo hin ta'in wanta piroofaayila isaa jala jiru jechuudhaaf warqeerratti. So wanti kun waan salphaa miti. Waan isin jettee irratti hin kaase. Uummati keenya maaf taasifaa muruu keessa seena. Kanaafuu namni waan kanarraa hubannoo gahaa qabaachuu qaba. Akkasuma barachuu qaba. Ammas daldala isaa namni gara dijitaalaatti fiduudhaaf hubannoo waan kanaa qabaachuu qaba. Namoonni ammoo hubannoo wal dura argatan hubannoo nama biraati kan nuti dubbistee tara. Akkasuma dhaabbata akka Yuursteek kana waliin gabaa keessan dijitaalessuuf barumsa irraa argata tajaajiloota garaagaraatiin akka fudhatan hawaasa keenyaa dhaamsa geessina. Gara biraatiin ammoo ammatti maalirra jira mee dhaabbatichi Yuursteek dhaabbanni keessan Yuursteek kun maalirra jira sadarkaa akkamirra jira maal hojjechaa jirtan amma akkuma reemu tana kaaftan gaa wantoota inni irratti hojjetu kaaftanii jirtanii ammatti ammoo hojiin kaarentilii irratti hojjechaa jiru maali? Hojiin nuti amma kaarentilii irratti hojjennu tokkoffaa kanuma reefu haasnisanii sarviisi kennuu jecha uummataaf sarviisanii kenninaa weebsaayitiin daleenaa appilikeeshinii daleenaa namoota maal hojjechiisituu barbaadaniitu gara katan dhufuu qaba fakkeenyaaf daawwattoonni keenya amma maal yoo barbaadan gara katan dhufuu maaliif isin filatan? Ati amma fakkeenyaaf sumarratti haa kaasnu yoo gabaa qabdu piroodaaktii gisee siin jiru fiizikaalii qofa ta'uu hin qabu. Waan barbaadde even kitaaba ni qabdaami kitaaba kan keessaan amma onlaayinii gurguruu hin dandeessa. Yoo onlaayinii gurguruu barbaadde nu bira dhuftee nuti amma kitaaba san yoo appilikeeshinaa barbaadde appilikeeshinatti si daleenee weebsaayitiidhaan yoo barbaadde weebsaayitiitti si daleenee akka ati intarnaashinaali gurguratuu dandeessu jecha itti si daleenee dijitaala akkamitti ran gootee weebsaayitii dalagame san uummata bira geessee uummanni akkamii beeka yoo jettu ammoo sanis si daleenee fuula dura waan kan akkamiin godha. Yoo jettees waan sanis istiraateejii isaa maal akka ta'u hundaa'u si baasne karaa irra si keenya jecha karaa kanaan. Amma sarviisni nuti kenninu all in oneidha Yuursteek keessatti. Garuu Yuursteekiin wanni sarviisa qofa irratti hundaa'u piroodaaktii mataa ofiitis ni qaba. Ammas irra dalaguu jiru almost dhumatee amma yeroo gabaabaa keessatti gabaa irra ooluu jirutu kolleejii onlaayinii ijaaruu jira. Amma aweernasii haasaa turre aweernasii qofa kennitee amma fakkeenyaaf namni hedduun ana afaan hin beeku ingilizeenyaa na barbaachisaa akkamittiin baradhaa hajoo jira. Saniifis soolushinii qabatee dhufee jira jecha Yuursteek. Afaan ofiitiin baratte ingilizeenyaa jettaa web developmentii jetta application developmentii marketingii waan barbaadde irratti jalqaba isarraan jalqaba hayyee kuno ingiliffaan beektu mee kuno ingiliffaa baradhu samboo deessan deema kuno karaa barbaaddu asiin deeme hajoo jecha guutuu akkasitti onlaayin kolleejii karaa appilikeeshinaatiinis karaa weebsaayitiinis iOSinis androidiinis jecha waan hundaanuu qabannee dhufuu jira. Awareness qofa osoo hin ta'in barumsa illee jecha. Itti bareedaadha. Sagantaa keenya gara goolabaa deemudha. Mee dhaabbata keessan kana namni irraa tajaajila argachuuf garamiin isin qunnamuu qaba? Dhaabbata keenya kana tokkoffaa irratti waa'ee makeenyaa baruudhaaf wantoota dalagaa keenya kanas nu jiru hojjenne baruudhaaf www.yuursteek.net kan jiru irratti nu argachuu danda'u. Description irratti ilaalaa. Yes. Kan biraatiin immoo lakkoofsa bilbilaa
plus didama kudhanii 19 sagaltamii afur shantamii tokko irratti illee karaa telegiraamaa waatsaappii irraan argachuu dandeettu akkasuma plus didama 11 57 46 78 90 irrattis waatsaappii ta'ee telegiraamaan qunnamuu danda'u jechuudha. Kan biyya jiraniifis haalatti ni mijeessa. Okay, inni bira dhaabbata keessan kana namni irraa fayyadamuu danda'u nama biyya kana keessa qofa jiru moo namoota eessa jiran fakkeenyaaf limiteeshina qaba moo addunyaa guutuudhaaf tajaajila kan no yeroo ammaa kanatti addunyaan guutuun mandara takka taate jedhama sababa teknooloojii jecha. Yes. So nuti lokeeshina hin filannu namoonni eessa yoo jiran namoonni biyya Awurooppaa ta'uu danda'a biyya Ameerikaa ta'uu danda'a Awustiraaliyaa fi iddoo biroo akkasuma biyya Afrikaa fi biyya Arabaas Itoophiyaa keessas bakkuma hundarraayyuu namoonni eessumayyuu ta'anii quunnamuudhaan hojii isaan hojjechuu barbaadan san hojiin kuni hojii karaa onlaayinaatiin waan wal qabatu waan ta'eef eessumarraayyuu quunnamanii ni hojjenna. Asiin duras Projektiileen gara Awustiraaliyaa irraa warra Ameerikaatiif fakkeenyaaf Royal Security Institute yeroo Ameerikaa irraa dhaabbata guddaa wanti irratti hojjennee jira. Awurooppaa irraas informeetii akka jiru hojjennee jira. Ameerikaatti akka takkan siif himuu jira. Awustiraaliyaa irraas Itoophiyaa irraallee akkasitti hojjennee biyya Arabaa keessaallee Kuwait irraa wanti hojjennee jira. So biyya kanaallee wanti hojjennee jira. Iddoon nuti hanga ammayyuu hin hojjetin hin jiru. So edduma kamirraayyuu it's limitless. Edduma kamirraayyuu nu argachuu danda'u jechuudha dhaabbanni kuni ka kenna. Tole hedduu gaariidha. Gara biraatiin immoo ta'u xurna keenya waan hedduu kaa sagantaa kanarraa akka hubatan shakkii takka illee hin qabnu isaan kuni nama maatii qabu akkuma agartanii daa'ima osoo qabanii barumsa osoo isaan deeggartan barumsi rakkoon keessa jiran or challenge osoo isaan godhin biyyatti baqaa osoo isaan hin daangessin daa'ima qabaachuun mana madaam dalaguun akkasuma hojii adda addaa hojjechuun osoo isaan hin daangessin barumsa isaanii sadarkaa kanatti guddisanii arraan tanaa tajaajila nu qofaaf osoo hin ta'in hawaasa addunyaarra jiru guutuudhaaf nama tajaajila kanuudhaaf gahee guddaa bahaa jiruudha. Ashaaraa isaanii addunyaa kanatti waan takka kaa'anii warra dabaluudhaaf dhaloota dhufu fayyadu tattaafataa jiranidha. So waan kanarraa waan nu hubannu nuti keessattuu dargaggoonni biyya feene keessa ta'uu jiraannu haala keessa jiru osoo nu daangessin wantoota gurguddaa hedduu milkeessuu akka dandeenyu fakkeenya guddaa obboleeyyan keenya hornu ta'anii kanarraa immoo akka hedduu takka irraa baratanii fi wanni kun fakkeenya akka isin ta'e waan hedduu akka milkeessan shakkii takka illee hin qabnu. Gara biraatiin namoonni dhaabbata yuunivarsiitii quunnamuu barbaadan diskiripshinii jala weebsaayitii keenya waraan akkasuma lakkoofsa kanaan quunnamtanii tajaajiloota akka weebsaayitii ijaaruu diviloopi godhuu akkasuma appilikeeshinoota garaagaraa gara biraatiin immoo waa'ee maarkeetingii irratti aweernesis ta'e wantoota garaagaraa argachuu barbaadan gabaa keessan dijitaaleessuudhaaf quunnamuu akka dandeessan isinii dhaabna. Wanni hafee itti yoo jiraatu taate haafniti sagantaa keenya goolabna. Hedduu turtii yeroo gaarii bareedaa ture. Wanti jechuu barbaadu tokko jiraate uummanni keenya ammas jabanachuu qaba. Keessattuu namoonni biyya baqaarra jiran wanti isin hin daangessin hin jiru. Carraan isin qabdan yeroon isin qabdanis amma keessattuu dargaggoonni keenya dargaggoonni maatii isin qabne ijoollee isin qabne dargaggoonni yeroo dheeraa qabdanii yeroo kanatti akka fayyadamtan isin dhaamuun barbaada. Maaliif tariitii gaaf tokko isin gaabbisiisuu danda'a. Namoonni biyya kanaa deemanii osoo baradhee jiraadhe osoo kana godhee jiraadhe har'a dalagaa akkanaan hojjedhu jedhaniitiin quunnamuu danda'an namoota asii ba'e hedduun waliin haasa'a. So yeroon kuni taayimiin laayifiidha. Taayimiin tariitii guyyaan itti daqiiqaa 30 dabarsaniyyuu kana hunda akkamitti dabarsite kan akkamitti daqiiqaa 30 jedhatara jechuu dandeessa. Har'a garuu iddoo garaagaraatti dabarsaa jirtan hin bashannanaa jechuu kiyya osoo hin taane yeroo seetii godhataniitiin yeroo sana irratti hojjechuu isin barbaachisa. Kitaabilee adda addaa akka dubbistan garanaan isin affeera poodkaastiidhaan isin fayyadu akka ilaaltan asumaaniin isin affeera akkasumas barnootileen adda addaa jiru. Barnootilee kanallee onlaayinaan argachuu dandeettanii yuutuubii irraa argachuu dandeettanii yeroo irraa isteeppii takka takka illee maal ta'anii guyyaa irraa wanta gara milkiitti isin geessu
akka fudhataniitiin wanta tokko eeguu qofa osoo hin taane ammarraa yoo barattan akka milkaa'uu dandeessanitti amantanii akka deemtan kana manni daawwatu. Itti takkalatoomi wantuun immoo akka dubartii takkatti akka nama mana madaamu keessaa akkuma dubartoota keenya hedduu biyya arabaa jiranitti achi hojjechaa ture sadarkaa tanarraa kaatee har'aan tana sadarkaa guddaa addunyaa tanarratti namoota waan gurguddaa hojjechaa jiranii wal dorgomaa jiru tokkotti dubartoota keenya kan gola madaam keessatti dhokatanii taa'aa jiraniif mal'amta yookaan akka haadha ilmaanii takkatti nama ilmaanillee qabudha. Nama ilmaan guddifadhaa jeetumaa hojii biraa irratti yeroo isaa wanti godhuudha dadhabee jechuudha yoo isaa manee godhuu dadhabuudhaan mana madaam keessatti jiraachuu ilmaan qabaachuu biyya bakkaa keessatti jiraachuu sababa godhatuudhaan wantoota garaagaraa keessatti hirmaachuu irraa qabee taa'uun maal dhaamta? Dhugaa dubbachuuf ani yeroo sanitti osoo barumsa kana baratu jiru jecha amma waa'ee sababaa haasofna. Waggaa takka keessatti oggulama opereeshinii godheetiin ture. Garuu barumsaan dhaabne ni beekaa bakka sireerra opereeshinii godhadhee ciisurraa yan dalaguu ture duraan illee jecha daa'ima halkan hoosisaatiin bula garuu sa'aatii isaan rafanitti kan barachuu ture akka haadha manaatti akka haadha ilmoo qabduu takkatti ammoo ni beekna wanni kun hagam takka akka biizii godhu garuu maali jireenya keessa jirtu san ofirraa jijjiiruudhaaf ammaaliifin as ta'ee Ameerikaa eeguu dhiisee ammaaliifin as ta'ee Kanaadaa eeguu dhiisee asirraan eegalle maaliifi boru yoo rabbiin na laaffisee deemellee baru wanni kun na fayyada yeroo xiyyan gogu waanuma kanarrattiin of fayyeessu yookaan immoo kaampaanii waan kanaatiin wal qabate dhaqee waanuma kana wanni godhee kanumarratti hojjedha jechuudha. Ilmi namaa tokko yoo waan tokko godhuu barbaade dhugaa dubbachuuf jecha osoo ofiin sobin ilmi namaa of sobuu hin danda'u nama sobuu hin danda'a malee si galee yoo fedhii qabaatti barumsi keessattuu barumsi baali'uudha jireenya namaa jijjiira. Ati jireenya hankee jijjiiruudhaaf eessattillee namni wanni ati si gaafatu baali'uudha baali'uun hankee maali wanni ati naa kennuu dandeessu maali ati amma yuuristeek dhuftee yuuristeekiin dalaguu barbaade yoo jettee maali ati wanni ati yuuristeekiif kennitu dirqama jechuudha baali'uu hankee dirqama addunyaa tanarratti bakka seera addunyaatti garuu haadhas ta'e jaartiis ta'e maalis ta'e yoo ati jijjiirama barbaadde jijjiiramuu dandeessa. Namni yoo itti yaade sa'aa takka sa'aa lama sa'aatii ilmoo ofii raffisee sa'aatii hojii ofii hojii isaa fixatee garuu sa'aa taa'ee sila an 2019 feesbuukaan fayyadamu ture inumaa hojjechaa wala tiktok amma 2024 irratti hin baneen tiktok jecha takkaa seenee sin beeku laalee sin beeku maaliifi kitaabotiin dubbisa amma mostly kitaabni haala sheep na godha guyyaa sadiifaatti hafitoo jira. Limitless kitaaba jo egan dubbisee as immoo eessallee jiraadheen an yoo Elon Musk taa'ee dalaguu danda'anis sammuu akka isaatiin qaba akka ji'ee amanu kana godhu kitaaba. Egaa amma ani yeroo jalqabaatiif wanni ani dalagee wanni yuutuubii fakkaatu kolon godhee yuutuubuma kana wanni xiyyeera dalage gaafsa maaltu na dhagahame ni beektaa lekkaa saayikooloojii nu taphatanii. Meetaa feesbuuk yuutuubii jaanii akka wanni itti saayikooloojii irratti nu taphatanii uummanni lakkaa ani waan san dalaguu ni danda'a eegalee bakka uummanni yoona ispeesifik namni ispeesifik ta'e qofti miti waan kana dalaguu danda'u anis nama atis nama hundi keenyaayu lakkaa waan kana dalaguu ni danda'a eegalee anis bakka isaan gaansan boru biiliyeenara ta'uu ni danda'a kajo na keessa dhagaame guyyaa sanirraa wallahi bakka ani akka wanni itti uflaalu eegale eegalee. Kuni yeroo hin fudhatu ati barbaadde taanaan sa'aatii qabdu. Anama gaafa mana madaamsanis guyyaa dalagaatiin oola. Garuu halkan hin baradha. Wallahi gaafa sa'a 3 sa'a 2 rafuu jira. Eegalee osoon akka taa'u ganama kana baree sa'a 6 rafee sa'a 9 kee dalagaa dalaguu jira. Maaliif achi keessaa bahu waan hin barbaaduuf waan san achi keessatti waan ofiis yaadees hin beeku duraanumaa osumaan jibbuu garuu dirqamni gizee si godhu numa deemta. Kanaafuu achi keessa waan bahuu barbaaduuf waan san godhe sammuudas alhamdulillah achirraa bahee garaas osoon qabuutis numan baradha laayibarariin oolaa guyyaa gizee inni hojii ooluu si galee laayibararii deemee akka mana taa'ee yoo kophaatiyya hirribni faan akka hin qabne wallahi laayibarariin oola deemee jechuun guyyaa si galee waan san kutannoo san qabaatu qabda bakka dizaayirii keessa hanke keessa rakkinni ati amma jireenyi maal siin jaanne beektaa gaafi haalli ati amma jirtu kun siitee jireenya kee keessatti
siitee taanaan taa'i rakkoon qabu garuu haalli atama osoon akkana ta'e osoon akkana ta'e no sababa hin barbaachisu sababni yoo qayyaramuu barbaadde ammallee borurraa eegalte jijjiiramuu ni danda'ama. Kanaafuu warra keessattuu dubartoota keenya warra biyya Arabaa jiru dhugaa dubbachuuf hundi keenya yeroo ni qabna of sobuun hin barbaachisi galee sa'aatii teenyee Facebook ilaallu sa'aatii teenyee TikTok ilaallu yoo itti fayyadamne sa'a lama jechuun waan guddaa jijjiirti jireenya kan kee keessatti maaliif every single day percentage takka har'a percentage takka boru percentage takka iftaan yoo baratte percentage gaafa guyyaa dhibbaatti percentage dhibbanii keessa waan takka ofirratti jijjiirtee jirte jechuudha. Kanaafuu nuti maaltu sammuu nu miidhee bakka nuti asumaa jireenya keenya keessattuu baqattummaanis ta'e warri biyya Arabaatis ta'e akka waan yoo barannee waan nu galu nutti fakkaata. Garuu sammuun anis qabu sammuun atis qabdu sammuun Elon Musk qabu takkuma sigalee yoo itti fayyadamte jecha. Wallahi waan sana akka namanu kana godhan kitaaba dhugaa dubbachuudha. Sigalee kanaafuu ni dandeenya jijjiiramuu ni dandeenya. Keessattuu warri mana madaam jirus wallahi an diina khiyaafi na waan jireenya mana madaamidha. Diina khiyaafi jecha. Kanaafuu achi keessaa bahuu danda'uu qabna jijjiiramuu danda'uu qabna ofirratti hojjechuu danda'uu qabna. Kanaafuu dhaamsi khiyya guddaan kanuma galatoomaa haala. Waan isin jettee irratti waan dabaluu barbaadu jira. Nuti wanti danda'amu jechuun baqattummaan jireenya maal jedhe yeroo baay'ee siidhaan namoota kun hundaaniyyuu jireenya amata 8-9 baadhannee jireenya baqattummaa kana sammuun jiraatee ammaa nagahaan as ga'e barumsa barachuu hin dadhabu. As dhiyeenya kana nama hiiti akkana baradu maal jennaan sammuun nu nyaatamte akkamiin baran isin jedha baqatan. No sammuun akkamitti osoo si nyaatamee jireenya baqattummaa kana isa kanatu silaa sammuu si miidhatu. Tanuu wallaanuudhaaf barumsa hundaa dirqama ture silaa. Like kanaaf barumsi like sammuun jireenya kana danda'ee waggaa 10 jiraate ji'a 10 barateetiniif jijjiiruu hin danda'amu. Yaa kanaaf sanirratti wanta isin jettirra kaasuu barbaade sammuun keenya waan biraatu danda'e barumsa mootuu hin dadhabu sammuun nu nyaatamee waan jedhu hin jiru. Kanaaf kana jala sararree beeyne kara barumsa keenyaatti akka deemnu wanti sidaangessu takka akka hin jirre osoo kiyyaayuu dubbachuu baadhe isiin ragaa guddoodha jechuudha. Isin maaliif akka haadha ilmaa takkaatti illee akkaataa isiin itti dabarsaa turte waan beekuuf jechuudha. So gaafa nuuf barataa ture sanillee akkaataa itti dabarsaa ture waan beekuuf sa'a 2 rafeetiin hin beekti sa'a 2 rafeetiin kee dalagaa deemaa ture gana. Gochuu barbaannaan numa goota habibi wanti hin jiru. Kanaaf jaaduma isii sanarratti jabeessu maal jaabee taane faranjiin sa'a 8 rafuun heelziidha jettee nu raffistee ofii sa'a 2 raftee biileena taate tana booda rafnu nutis. Akkasii. Hedduu bareedaadha dhugumatti yeroo bareedaa fi aditti gaaffii deebii bareedaa kana yaa mucha keenya kabajanii yeroo tan qaalii aartaa gootanii asatti argamtanii yeroo bareedaa kan wajjin dabarsuu qabatanii hedduu tokko galatoomaatanii jaa ulfaadhaa irra deebi'ee. Hedduu ulfaadhuu hedduu galatoomii. Isinis warri Foreexii kabajanii tiimii isaanii guutuu waliin warra kaameeraa duuba jiru akkasuma namoota tiimoota isaanii guutuu waliin hedduu galatoomaa isin jechuu barbaadna jarraa kana. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment waan akka hin dandeenye amannee fi dadhabne malee waan nuti hin dandeenye akka hin jirre isaan kanarraa arguu dandeenya. Qophiin keenya keessummaa irraa kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophiin keenya torbaan dhufuutti hanga walitti bunutti nagaan nu tura.